Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa sinaa qaqqabu jecha warreen chaanaala kooti faaraa taatan subscribe gochuu maatii ta'a. Warreen kaan like share comment gochuu hin dagatina. Har'a akkuma mata duree irratti argitan abbaan manaa koo waggaa 6 waliin turre erga mana jaarii fi barnoota elektirooniksii barsiisee xumureen booda qarshii kee waliin gadalii galii naan jedhee deeme maal laan jettu nuun jette hiriyaan keenya tokko akkuma keenya biyya ambaa keessa jirru. Shamarreen kun yaada ishii kan nuuf keesse koomentii jalatti waan ta'eef barreeffama ishiin koomentii jalatti nuuf keesse sana isinii kan hin dubbisu ta'a. Warreen yaada kana dhaggeeffatan marti keessanuu isheen kan laallattu yaada nuti barreessinuuf waan ta'eef hundumti keessanuu yaada mataa keessanii koomentii jalatti barreessaa fi achirraa dubbifattee barumsa kan argattu ta'a waan ta'eef. Tole waanuma ishiin barreessiteen garagalcha godhee siimboo koo ani hiriyaa yookaan abbaa warraa qaba waggaa 6 lakkoofsisnee jirra. Garuu sadarkaa gaa'elaa irraawwanne maatiin koos baay'ee jaalatu. Akkasuma ani kan biyya Arabaa deeme bara 2017 inni immoo qubeellaa maatii koo waliin kan naaf taasise anaan duuba bara 2019 sana booda maallaqas gara isaa zoorsee mana bareedaa ittiin gammadu hojjatee anas jijjiiree ofis jijjiiree jira. Ifama bara 2021 ji'a xirrii galee baatii 4 bira ture dhufe amma kan jiru Dubaay. Ani ergan Dubaay dhufee baatii 6 kooti garuu birrii ji'a 3 qofa ergeefii ture wacii baasee dhufeef jecha sana booda birrii na gaafachuu eegalee jennaan ofii kootii yeroo barbaade erga yookaan akkaawuntii koorrattan galfadha jennaan afaan baduu fi jecha goggogaa naan jechuu eegale birrii kee waliin gadalii seeni naan jedhee jennaan aaretan qaalii keenarraa kaafadhu jedheenii gaggeessee imimmaan koo lolaasa. Mee maal naaf dhaamta viidiyoo naaf dalagi koomentii obboloonni koo naaf laatanis nan ilaalaa barnoota elektirooniksii barsiisee meeshaalee barbaachisanis guutee fi har'a birrii kee waliin gadalii galii naan jedhee jedha. Tole ani bakka dogoggora keetii irraati bakka ati dogoggora raawwatterraa kaasee yaada mataa kootii amma nama tokko sitti himuun barbaada. Sana booda gara jirutti dhufnaa jechuudha. Bakka ati dogoggora itti hojjattee hiriyaa keetii haa ta'u tole gaafa qubeellaa hidhattu amma fee abbaan manaa keessi haa jaalatu yookiin hiriyaan keessi haa jaalatu atis amma barbaadde jaaladhu kun yaada mataa kootiti. Qubeellan siin duubatti hidhamu maalinni bakka nan hin jirretti akkamitti qubeellan naaf hidhamuu danda'a? Namni tokko qubeellaa hidhachuu kan danda'u abbaan manaa fi haati manaa wal fuudhuu barbaadan sun wal biratti argamanii haala seeratiin akkuma amantaa keenyattuu waadaa jiru walii gallee wal bira dhaabbanne kan nuti waadaa walii gallee qubeellaa hidhachuu dandeenyu jechuudha. Ati biyya Arabaa teessee inni biyya Itoophiyaa keessa taa'ee qubeellan isin hidhattan maalidha? Kun dogoggora mataa keetii isa guddaadha. Wanti hundumtuu bakka ati jirtutti raawwachuu qaba malee bakka ati hin jirretti ta'uu hin qabu ture. Bakkee qubeellaa sanaa kaaftee dogoggora guddaa hojjatteerti. Kuni ilaalcha mataa kooti. Maatiin kee amma feesiifaa jaalatan atis jaaladhu. Kuni garuu raawwachuu kan qabu bakka isin jirtan lammanitti jechuudha. Kanarraa kaaftee dogoggora hojjatteerta. Kan biraa immoo sana booda maallaqa gara isaatti jijjiireera jetteerta. Namni tokko gaafa wanta tokko nurraa barbaadu yookiin immoo wanta barbaadu sana argachuuf jedhu kallattii ati barbaaddeen wanta sitti toluun sitti adeema. Maaliif inni kan inni barbaadu wanta guddaa si duuba jiru tokko waan ta'eef amma isa argatutti wanta ati jette sana hundumaa ni raawwata.
erga raawwateen booda erga wanti barbaadu sun guuteefiin booda deemuudhaaf wanti isa rakkisu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafis ta'uu danda'a hiriyaan kee yookiin abbaan manaa kee wanta tole jetteeniidhaaf wanta kana kan raawwateef mana ijaaree fi anas gammachiisee ofis gammachiiseera kan jedhu irratti bultoo ijaarrachuun kee hedduu nama gammachiisa. Innis kan kootatis kan kooti jettee waan amantee fudhatteef ati wanta kana raawwachaa turteera. Garuu isa dudda duuba wanta jiru sana duraan dursitee qorattee beekuu qabda ture. Keessi namaa immoo dubbifamee hin dhumu, beekuun hin danda'amu. Nuti shamarran immoo waanuma nuun jedhamu yeroo hunduma dhugaa seena. Kanaafiyyuu homaa baay'ee isaa ittiin gaddisiin jechuun barbaada. Maallaqa kee baay'ee sanaaf yookiin immoo qabeenya kee baay'ee sanaaf yeroo kee gubate sanaaf immoo maallaqa kee argachuu dandeessa. Maallaqa koo akkamittiin argachuu danda'a jedhuu fi abbaa manaa keetii mallattoo waliin qabdu natti fakkaate garga qubeellaa hidhattanii mallattoo sin dhabdu jedhee yaadu. Amma mallattoo qabdan sanatti mana ijaarte qofa osoo hin ta'in meeshaaleen mana keessan keessa jiru sunillee maaliif siini sadillee yoo jiraatte tokko fudhattanii tokko addaan caba malee walii dhiisanii hin deemamu akka seeratti illee jechuudha. Qabeenya keessana walqixatti abbaa manaa kee wajjin qooddatta. Kuni wanta si rakkisu yookiin immoo si boochisuu miti. Garuu abbaa manaa kee faana gargar ba'isin jechuu koo miti yookiin inni sar'a dallanee qarshii dhabeedha deemee achiin hafasin jechuu koo miti. Guutumaan guututti dafa kee ba'i sana garuu argachuu dandeessa karaa seeratiin sin jechuu kooti. Asirratti shamarraniif si qofa osoo hin ta'in shamarraniif kan hin jechuu barbaadu yeroo marayyuu haadha keessan abbaa keessan obbolaa keessan maaliif hin taane yeroo maallaqa keessan ergitanu waraqaatti maallaqa keessan ergitanu qabadhaa obboloota ko nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Waraqaan risiitiin mana baankii isiniif kennamu fakkeenya warri Dubaay keessa jirtan bilbila keessan irratti isiniif ergama miti. Isuma isiniif ergaman sana bilbila keessan keessatti seevii godhaa. Gaafa bilbilli keessan illee wantoota biraatiin guutame wanta biraa balleessaa malee waraqaa san hin balleessina. Maaliif gaafa rakkooleen akkanaa nu qunnamu baay'ee nu fayyadu. Maqaan nama sanaan jira wanti ittiin ergamu ragaa qabdu waan ta'eef ragaa ittiin gaafattan ni argattu waan ta'eef faayidaa guddaa isinii qaba. Waraqaa maallaqaan ergitan yoomiyyuu hin gatinaa isiniin jechuun barbaada. Obboleettiin koo qabeenya kee ni argatta wanta si dhiphisuu miti. Abbaan manaa kees immoo yeroodhaaf haaree itti dhaga'ame kaleessa hoo abbaa manaa ishiitii na amantii har'a maaliif narraa deemte jedhee sirraa fagaachuu waan ati baatu ilaaluuf akkas gochuu danda'a. Har'a inni sitti dallanee bukkeetti goreedhaaf dhuguma narraa deeme jettes yookiin nikaa keessa narraa baafadhu jechuun dogoggora. Inni si qoruuf ta'uu danda'a. Akkuma inni si qoru immoo atis qoruu danda'uu qabda malee haartee wanta biraa keessa galuu hin qabdu. Wanta kanaaf bakka kennitee mana namaa biyya namaa keessatti sammuu kee dhiphisuu gonkumaa hin qabdu. Ati bakka jirtu of ilaaluu qabda. Atarra dhukkubsatte mana namaa keessatti namichi kun maasiin godhu si bira hin jiru waan ta'eef inni biyya isaa keessatti akka barbaade sammuu isaa haaromfachuu danda'a. Ati hojii arabaa faana dhibee faana garuu lubbuu keellee dhabuu dandeessa. Kana beekachuu qabda. Kan biraa immoo maallaqa koo erguu dhaabeera jettee inni yaada fudhatamaadha. Sin deeggara kana booda maallaqa kee sumunii tokko hin ergin. Yoo na jaalatte furrii waliin hin jedhamu jira miti. Yoo si jibbees yoo si jaalates ofii kee guutuu qaama keetii faana ta'uu qaba. Maallaqna tarra hojjettu ho'aa tolkeesse boru kan saati kan ilmoo saatiti eessayyuu hin dhaqu jechuudha. Ati maallaqa kee akkaawuntiin qabda yoo ta'e kana booda kanaanis sanaanis naa godha osoo hin ta'in wanta guyyaa guyyaan hojjettu maallaqa kee akkaawuntii kee gubbaa irratti guutadhu. Inni kan kee yoo ta'e taa'etuma si eega hiriguyyuu dhaquu hin danda'u. Atis kan saawwa taate eessayyuu dhaquu hin dandeessu. Boru kanuma saatii itti galta jechuudha. Kan kee hin taane yoo ta'e rabbi irraa si hin barreeffamne namichi kun atis hin barreeffamneef yoo ta'e garuu akkuma feete gootu wanta feete yoo raawwatte kan kee ta'uu hin danda'u kan isaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf of amansiistee ati hojii kee qofa hojjechuu qabda. Gaafa namoonni nurraa dudda garagalfatan namoota sana dirqama hordofuu hin qabnu.
kan keenya miti. Yoo namni nu dhiisee deeme kan keenya miti. Dhiifnee biraa garagaluu qabna. Of amansiisnee eenyummaa keenya haaromfachuu qabna. Ani eenyuun jennee of gaafachuu qabna malee inni nu gatee deeme jennee jireenya keenya gaddisiisuu hin qabnu. Ofiin jaalatee dhufe ofii erga jaalatee deeme gaggeessitee biraa deebi'uudha siin jechuun barbaada. Ofiin dhiphisini yaada addaa qabdu yoo qabaattellee lakkoofsa koosiif karaa keessaan na dubbisu obboloota koo kaanillee dubbistee of jajjabeessuu qabda. Of jajjabeessi wantoonni kanarraa hammeenyi hedduun namarra qaqqabu. Har'atoo qaama guutuu qabaachuu baatte maal goota hojjattee fiduu hin dandeessu. Kanaaf ofiin dhiphisin siin jechuun barbaada. Obboloonni koo biraanillee akkasuma yaada keessan mucayyoo kanaaf ishii qofaaf osoo hin ta'in nu hunduma keenyaafuu barumsa nuuf ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee warroonni dhiiras warroonni gocha akkanaa keessatti argamta warroonni gocha akkanaa raawwatan gaafa shamarree tokko irratti miidhaa raawwachuu barbaadani obboleettii keessan manaa qabdan yaada armeerraa dhalattan yaada ilmoo gara fuulduraatti dhaltan shamarree argachuu dandeessu ishiis yaalan gaddi obboleettiin kee guyyaa tokko gadditu fuula obboleettii keetii gaafa argitu ishiin gadditee gaafa argitu hedduu si gaddisiisa hedduu keessi kee caba jechuudha. Shamarreen kunis obboleessa qabdi waan ta'eef gaddi ishii obboleessa ishii ni gaddisiisa akkasitti yaadi. Wanta tarra raawwattu kun boru daandii kee keessatti biddeena kee keessatti si eega. Tarii har'a ishii gowwoomsitee maal jettee wanta barbaaddu sanarraa argachuu dandeessa. Shamarreen yeroo marayyuu wanta tokko kan raawwattu gowwoomtee osoo hin ta'in wallaaltee osoo hin ta'in beeka gootis lapheen ishii laafaa waan ta'eef raawwattes. Wanti ishiin har'a raawwatte akka gowwummaatti yaadamee raawwatte immoo boru ishiidhaaf ol kaama ishiidhaaf barreeffama waan ta'eef wanta ishii miidhu tokkollee hin qabu. Ishiidhaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef ati garuu namni gocha kana raawwatu jireenya kee keessatti ibidda ofirratti barreessaa jiraatta rakkina mataa keetiif fuuldura keetiif jireenya keetiif ol ka'aa deemta. Eessayyuu tarkaanfattee ba'uu hin dandeessu. Keessattuu dubbachuu kan hin barbaadu namni maallaqa biyya Arabaa namarraa nyaate yoomiyyuu jireenyi isaa ibidda. Maaliif naan jedhina gaafadhu ani mana Arabaa keessa waan jiruuf mana Arabaatti ganamaa kaatee amma kan dhattee ciisa keerraa kaateellee yeroon itti waamamtee ergamtee xiqqaan siifatee guddaan siifatee isa si madaalus isa si madaalles hojjattee yeroo marayyuu maal akka jettu sitti hima. Kun dhiirotaaf warra kana raawwatan yeroo marayyuu an ofii kooti akkan jedhutti obboleettiin koos ni jetti waan ta'eef yeroo marayyuu gad jedhee amman ol jedhu yeroo duddi koona dhukkubu namni maallaqa biyya Arabaa sumuunii shamarree biyya Arabaa nyaatte yaa Rabbi yeroo marayyuu mana Rabbiitti gaafatamin jedha. Kanan jedhannaa hunduma. Kanaaf mana Rabbiitti ni gaafatama namni maallaqa shamarree biyya Arabaa sumuunii tokko jireenya isaa keessatti dabarse yoomiyyuu jireenyi isaa ibidda. Kanaaf obboloonni koo dhiiras irraa of qusadhaa wantoota akkanaarraa. Har'a fuula ishee addeessitee maal jettee yeroo gadi baatu dhuguma jireenyi ishiitti tolee miti. Wanta qilleensa dhabdee wanta aduu dhabdeef kan akkas ishiin fuulli ishee addaatu yookiin kaameeraa addaatu irra keesseeti malee itti tolee miti guutumaan guututti. Yoo dhabdan obboleettii koo na gargaari jedhaati jaalalaan ishii gaafadhaa wanta gargaaramuu qabdan ni gargaaramta. Kanaan ala garuu mana jaarsiftanii maal gootanii ishiin boru bultii kootittiin galee boqodha sanarra dadhabe kana maal jette sifsif of goote yeroo akkas goote gaafa deebitu harka duwwaatti dhibee irratti daandii irratti kuftee haftu isinitti maaltu isinitti dhaga'ama. Maal jedhanii mana Rabbiis dhaqanii kadhannaa taasisu yeroo wanta akkanaa raawwatanii deebi'an. Jaalalleen kee ati jaalatte maallaqa ishiin ol keessu yoo jiraate boru kan keeti boru kan ala keetiti yeroo maraga warri shamarraniis wanta ol qabdan hundumaa wanta hojjettan hundumaa ofii keessaniif qabadha. Bakka abbaan manaa kee yoo si jaalate qaama kee guutuu si jaalatu oo si jibbe maallaqa keetiif sitti dhufe yoo ta'e immoo jannabii naa ba'u maallaqa kee sumunii tokko isatti hin ergin. Gaafa wal jaalatte sumunii inni qabuuf sumunii ati qabdu walitti fiddee hidhaatee jireenya kee ho'istee jiraachuu dandeessa. Kanaan alatti garuu yeroo mara maallaqa siin jedha yoo ta'e biraa deebi'i duuba isaa hin deemisiin jechuun barbaada. Bakka jirtanitti of jabeessaa of amansiisaa. Yeroo amma maaliif maatii keessan hin taanellee maatii keessanii kana godha sana godha isin hin jedhu. Maatiin keessan gaafa isin qabdan
gaafasi waan hundumaa gochuu barbaada maatiin keenyas nu barbaadu nu jaalatu yoo nuti marka qabnu ta'e garuu maatiin keenyas nu jaalatan kan of amansiisne sirriitti beekuu qabna jechuudha. Nuti asitti yeroo keenyan gubna waan qadhamna yeroo mana arabaa keessa jirrutti kana kan raawwannuuf boruu keenya of jijjiiruuf boruu keenya waa ol keewwachuuf kun amma hin taanetti maallaqa keenyas dhabne fayyaa keenyas yeroo keenyas dhabne yoo ta'e immoo nuti boru maal taana dhibeen nurratti dhufa daandii irratti kufnee amna maraatuu ta'uu dandeenya. Gaaf sana warruma keenya har'a gargaaru abbaa manaa keenya har'a gargaaru gadi ba'ee maal nuun jedhe ishiin mee maallaqa ishee otoo nyaattu ni ishee otoo namaa laattu otoo akkas taatee haftee nuun jedhu numatti ofumaa goonee kaanee ofumaa nutti garagalu. Kanaaf obboloota ko yeroo marayyuu miidiyaa karaa irratti dubbatameera haasawaameera wanti baay'een jedhameera nuti garuu har'as hin barannu irraa barannu irri barafnee jiru keessa haa dammaqu yeroo keenyatti haa fayyadamnu wanta barbaaduu gochuu barbaadde hundumayyuu gaafa biyya kee galte gochuu ni dandeessa. Meeqa isaanii tarra lubbuu isaanii biyya hambaa keessatti dhabaa kan jiran gocha kanaaf. Yoo wanti kun sirratti qaqqabelle lubbuu kee balleessuuf hin yaadin. Yoo ati jiraatte wanti hundumtuu ni jira. Yoo ati hin jiraanne garuu homtuu hin jiru. Lubbuu keetiif dursa kenni, fayyaa keetiif dursa kenni. Sanaan booda wanti hundumtuu ni ta'a. Yeroon kana jedhu obboloonni koo abbaan manaan natti mufachuu dandeessanii jirtu. Warreen gaariin ni jiru. Obboleessi gaariin galata Waaqayyo fakkeenya obboleessa gaarii nan qaba kana naa ollaaf yaadu. Obboleessi koo kunis eessatti abaaramaree warreenuma jiran keessatti abaarame. Abbaan manaa gaariin kan obboloota koo guddisan meeqanii jiru kan hin beeku. Isaanis eessatti abaaramulee warra kana keessatti abaaramu. Kun akka hin taaneef obbolooyyan koo dhiiraa ofisaa dandeenyu shamarree tokko dhaabuudhaaf akaanu shamarri tokko dhiirri jabaan tokko ishii bukkee yoo jiraate kaatee dhaabbatti. Waan ati gochuu hin dandeenye hunda gochuu ni dandeessi. Jireenya ishii dukkanaa ta'ellee gara ifaatti baasuu ni dandeessi. Kanaafuu ati duuba ishiitii hamilee cabsuu otoo hin ta'in duuba ishiitii jajjabeessin utubaa ta'iif sana booda wanti hundumtuu ni ta'a jireenya kee keessatti wanta hawwite hundumtuu si raawwata. Har'a garuu itti fakkeessitee birrii muraasarraa nyaattee odeemte jireenyuma kan keetu ibidda keessa si bu'a jechuun barbaada. Obboleettiin koo viidiyoo kanarraa waan baay'ee baratte jedheen yaada. Ammas deebiteerta daftee deebiteertas waan ta'eef deebi ammas of jabeessi nagaan naa tura galatooma.